Shalom shalom bolotoko biyya laatiif biyya keessa jiraatanii kan karaa sooshaal miidiyaa hordoftan hunduma keessan nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Egaan har'aa dura keessanitti kan argame ergaa bagattiin isin ga'e jedhu qabadheetan isinii dhufe baga waaqayyoo isin gargaaree maatii keessan akkasumas isin biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan hunduma keessan baga waaqayyo gooftaan bara haaraa kan 2018 nagaadhaan isin ga'e jechuun jaalladha. Waaqayyo nu gargaaree egaa waldaa keenya keessatti kallattii garaagaraan hirbataa kan turtan, tajaajilamaa kan turtan, tajaajilaa kan turtan, sababa hojiitiin, sababa haala garaagaraatiin biyya fagoo dhiyoo kan jirtan hundumti keessanii gammachuu keenya isa guddaadha. Waaqayyoof galatu baay'ee waaqayyoon galateeffannaa. Waaqayyo nu gargaaree bara haaraa, moo'icha haaraadhaa, humna haaraa, mul'ata haaraadhaan eegallee jirra. Kanaaf isinillee akka waldaa keenyaaf gammaddan maatiin keessanis akka gammaddan abdiif amantii guutuun qaba. Waaqayyo nu gargaaree yeroo dhiyootti waldaan keenya dizaayinii bareedaa kana fakkaatuun iddoo kanatti ijaarsaa ni eegalti jechuudha. Kun immoo kadhannaa keessaniif akkasumas jajjabina isin tumsa isin nuuf gootan fi gooftaan isin haa eebbisu. Waaqayyo nu gargaaree galataa fudhatu. Barri haaraan bara milkii, bara eebbaa, bara badhaadhinaa bara itti isin wanta isin yaaddan fiixaan isiniif bahu isiniif haa ta'u jechuun jaalladha. Shalom, eebbifamaa.